Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhuu hin dagatina kallattiimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduun kun oduu bohaarsaadha. Jiraataa godina Baalee magaalaa Gobbaa kan ta'e namni tokko abbaa carraa lootorii birrii miliyoona 60 ta'ee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna isin biraan kenna. Oduun itti aanu keessoo masaraa mootummaatitti sodaa fi raafamni hamaan uumamu maddeen odeeffannoo garaagaraa iccitii arganne jedhaniin ifoomsanii jiru. Raafamaa fi sodaan hamaan keessoo masaraa mootummaatti fi akkasumas sirna bilxiginnaa keessatti uumame sodaa fi shakkii Jawaar Mohaammed irraa qabanii fi akkasumas lola naannolee gurguddoo biyyattii keessatti deemaa jiru kan wal qabate jedhamee jira. Guutuu isaa qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu piroojeektii haaraa buufata xayyaara Abbuu Seeraatiin wal qabate waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n maal jedhe, muummichi ministeera Itoophiyaa maal jedhee ture, hawaasni qe'ee fi lafa isaa irraa buqqee hoo maal jedha. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu kaaf tapha waancaa Afrikaa 35ffaa irratti kaleessa galgala Morookoo fi Senegaal gidduutti deemaa ture irratti rakkoo naamusaa mul'ate ilaalchisuudhaan yaada kennee jira. Rakkoo naamusaa mul'ate balaaleffatee jira. Tarkaanfii kan fudhatu ta'ullee beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan kenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubana akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu wajjin turuudhaan itti bohara. Oduun tun oduu bohaarsituudha. Jiraataa godina Baalee kan ta'e obbo Birhaanuu Goobezee carraa lootorii birrii miliyoona 60 injifatee jira. Naannoo Oromiyaa irraa immoo namoonni lama carraa lootorii birrii miliyoona 80 mo'atuun gabaafamee jira. Walumaa galatti carraa lootorii birrii miliyoona 100 fi miliyoona 25 keessaa miliyoonni 80 nama lamaan naannoo Oromiyaa galee jira. Tajaajilli lootorii biyyoolessaa kan haga baasu malee naannoo Oromiyaa kan gale miliyoonni biroollee jira. Barsiisaan tokko Arsii irraa miliyoona 1 mo'atu beeksisee jira. Walumaa galatti carraa lootorii maallaqa guddaa dijitaalaan raawwatame yeroo jalqabaatiif godina Baalee magaalaa Gobbaatti jiraataa kan ta'ee fi obbo Birhaanuu Goobezeetiif qaqqabee jira. Carraan tokkoffaan miliyoona 60 yoo ta'u carraan lammaffaan miliyoona 20, carraan sadaffaan miliyoona 10 ture. Keessoon masaraa mootummaa sodaa fi raafama hamaan guutamuu maddeen odeeffannoo garaagaraa iccitii arganne jedhaniin saaxilanii jiru. Raafama keessoo isaaniitiif immoo bu'uura kan jedhame Jawaar PP balleessuudhaaf qaamota garaagaraa waliin hojjetaa jiraa fi akkasumas lolli biyyattii keessatti deemaa jiru cimaa dhufuudha jedhamee jira. Lolli naannolee biyyattii gurguddoo lamaan keessatti deemaa jiru to'annaa mootummaatiin ala ta'aa jiraachuu maddeen kunniin ifoomsanii jiru. Naannoo Oromiyaatti waggoota 7 oliif naannoo Amaaraatti waggoota 3 mootummaan lola gaggeessaa jiru. Yeroo irraa yerootti dhaamsuudhaaf yaalaa turus lolli dhaamuu didee yeroo irraa yerootti finiinaa deemuudhaan yeroo ammaa kana bilxiginnaa sadarkaa abdii kutachiisuu irra gahaa jira jedhamee jira. Irra caalaa bilxiginnaa abdii kutachiisaa kan jiru humni waraana mootummaa kan bobbaafamanii fi raayyaan ittisa biyyaa hidhattoota naannolee dura dhaabbachuu dadhabuu fi mootummaan dirqama itti kennee yeroo bobbaasu harki guddaan achiin hafaa jiraatuun kan abdii isaan kutachiise ta'uun gabaafamee jira. Akka maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsanitti humnoonni mootummaa dirqama fudhatanii yeroo bobbaafaman kan deebi'anii gara mooraa mootummaatti deebi'an muraasa jedhamee jira. Hedduun isaanii dirree lolaatti kan hafan yoo ta'u hedduun isaanii immoo lolumaayyuu dhiisanii kan harka kennanii fi akkasumas kan booji'aman ta'uu ifoome yoo ta'u kun immoo kasaaraa guddaa dhaqqabsiise jechuudhaan keessoo bilxiginnaatti raafama hamaa uumee jiraachuun beekamee jira. Humnoonni dirqama fudhatanii bobbaafaman kunniin parsantiin guddaan kan achiin hafan yoo ta'u
meeshaa xiqqarraa hanga kan gareetti itti hidhamanis fudhatanii achumaan kan hafan ta'uun mootummaa irratti kasaraa guddaa galmeessuun mirkanaa'ee jira. Amma biraatiin haleellaan hidhattoota naannolee lamaan yeroo ammaa kana cimee jira. Hanga eeggamee ol ta'uudhaan keessattuu naannoo Oromiyaatti humni waraana bilisummaa Oromoo akkaan wal horuu fi akkaan cimuun yeroo ammaa kana humna mootummaatii ol ta'uudhaan loltoonni mootummaa dura dhaabbataa kan hin jirre ta'uun yaaddoo hamaa uumee jira. Gama biraatiin immoo duulli tibbana Jawaar irratti baname waa malee miti jedhamee jira. Kunis shakkii fi sodaa hamaa keessoo isaanitti uumuu irraa kan ka'ee fi callisuun Jawaar waa malee miti jechuudhaan itti yaadamee ajandaan bocamee akka dubbatu taasisuudhaaf duulli cimaan gaggeeffamee jira. Garuu Jawaar hin milkoofne jedhee ni jira. Jawaar akkuma duraanii dhagaa darbisiisa yookaan immoo karaa cufsiisa jedhanii eegaa yoo turanis Jawaar immoo istiraateejii yookaan immoo tarsiimoo qabsoo isaa jijjiiratuun hojii ciccimaa dalagaa jiraachuun beekamee jira. Isaanis kan shakkan kanuma shira guddaan irratti shiraa jira jechuudhaan sodaa hamaa keessa galuun isaanii kan beekame akka ta'e kan himame yoo ta'u, Jawaaris hojii irratti hojjetaa jiruun lola naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru wal qabate yakka waraanaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruu fi akkasumas duguggaa sanyii Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru bu'uura godhatuun yookaan immoo irratti xiyyeeffatuun qaamolee yakka kana Oromiyaa keessatti hojjetan seeraaf akka dhiyaatan dhaabbilee idil addunyaa tokko tokkoo fi akkasumas biyyoota dhimmoonni kun isaan ilaalu wajjin hojjetaa jiraachuun dhagahamee jira. Jawaar dhimma kana akkuma jirutti yookaan akkuma iccitiitti kan qabate yoo ta'u, gama biraatiin duula tibbana irratti gaggeeffamaa ture wal qabsiise haasaa taasiseen umriin bilxiginnaa gabaabaa ta'uu akeekee jira. Jawaar kufaatii sirna kanaa yeroo akeeku sirni kun kufee jira. Kufaatii isaa immoo yeroo dhiyootti argitu jedhee dubbatee ture. Rakkoo biyyattii kanaa wal qabsiisee immoo qaamolee garaagaraa waliin walitti dhufeenyaan hojjetaa jiraachuullee akeekee jira. Walumaa galatti rakkoon biyyattii keessatti deemaa jiru, lolli biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru bilxiginnaa ka abdii kutachiise yoo ta'u, keessumattuu muummichi ministeera Itoophiyaa hundaa ol abdii kutatuun isaa iccitii keessoo isaaniitiin dhaqqabe jedhan irratti hundaa'uudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa saaxilanii jiru. Hundaafuu waan ta'u of durri kan agarsiisu ta'a. Oduun itti aanu piroojeektii buufata xayyaaraa haaraa Aabbuu Seeratti wal qabate waraanni bilisummaa Oromoo maal jedhe? Mootummaan yookaan muummichi ministeera Itoophiyaa maal jedhe? Hawaasni hoo maal jedha? Amma hoo maaltu ta'e kan jedhu odeeffannoon gabaabduun kunooti. Ijaarsa buufata xiyyaaraa Bishooftuu kanarratti kanneen komii dhiyeessan keessaa tokko ABO'dha. ABO maal jedhee qonnaan bultoonni lafa isaanirra qofa osoo hin taane aadaa fi seenaa isaanirraa buqqa'anii jedhe. Dabaluunis piroojeektii kana keessatti abbummaa akka qabaatan gaafateera. Paartii mormitu biraa KFO'nis yaada wal fakkaataa yookiin immoo komii wal fakkaataa dhiyeesseera. Haga qorannoon qaama walabaan taasifamee adda ba'utti qonnaan bultoonni buqqaafamuun hatattamaan dhaabachuu qabaa jedheera. Yaadni kun garuu yaada aangootiin mootummaa dhiyeessaniin wal darba. Fakkeenyaaf ministeerri muummee Abiy Ahmed sagantaa dhagaa bu'uuraa kaa'ame irratti dhimma qonnaan bultootaa dubbatanii turan. ከዚህ የሚነሳው አርሶ አደር እንደ ከዚህ ቀደሙ qonnaan bulaan asii ka'e akka kana duraa qeerraa buqqa'e kan kadhatu akka hin taane piroojeektiin kun jiraattota naannichaa tokkoon tokkoof eebba akka ta'u qonnaan bulaa kan nutti bo'u kan nu komatu osoo hin taane imimmaan harcaasaa kan galateeffatu piroojeekticha kan eegu kan deeggaru akka ta'u gochuuf manni qonnaan bulaa tokko tokkoo bakki fuula duraa itti hojjetan akka itti ijaarame akkaan hawwataa fi kan irraa baratamuu qabudha. Dhimma kana irratti qonnaan bultoota lafa isaaniirraa kaan dubbisuuf yaalaa turre. Kanneen sodaatan jiru, kanneen immoo miidiyaatti dubbatanis jiru. Akka isaan keessumaa kanneen miidiyaatti dubbatan irraa odeeffannetti yeroo isaan ka'an beenyaan maallaqaan kaffalameef hin jiru. Garuu manneen jireenyaa ijaaramee akka isaan galan mana keessas immoo miini akka guutamu taasifamuu isaa dubbatu. Haa ta'u malee isuma irratti immoo komii qabu. Wanti waadaa galame hin raawwannee jedhu. Keessumaa ilma qonnaan bulaa tokko waliin gaaffiif deebii dheeraa taasifneen waan keessa darban akkasumas immoo haala irra jiran gaafadheera. Warri kun akkamiin buqqa'an? Warri buqqa'anoo beenyaa argatan qabu? Maatii kanaaf waan gaariitu yaadama, waan gaariitu ta'aa fi maatiin kun jireenya dura jiraachaa turan sanirraa jireenya gaarii, jireenya fooyya'aa jiraatu jedhameetti maatii keenya kana kan amansiisaa turanii waan jiru itti himaa turanii isa ture. Amma garuu maatiin keenya kuni bakka manni ijaaramee mana sanitti galcheen booda maatii kanaaf wanni
duraa saamee fi wanni amma maatiin keenya keessa jiru baay'ee garaagarummaa guddaadha. Wanti jalqabaa saame maal ture? 3,000 oli maatiin kun kan ka'e isaa olitti tilmaamama. Garuu gaafa maatiin kun ka'u miidiyaan dhufee maatii kana dubbisee hin jiru. Dhaabni dhufee waan tokko jedhe hin jiru. Isin dhufee konkolaataan maatii kana fe'u lafa isaa sanarraa ka'ee dhufu mana duwwaatti galee jechuudha. Oduun itti aanukaaf rakkoo naamusaa tapha xumura waancaa Afrikaa irratti guyyaa kaleessa taphattoota Seenegaalii fi Morookoo gidduutti mul'ate balaaleffatee jira. Akkasumas tarkaanfii kan fudhatu ta'us beeksisee jira. Konfedereeshiniin kubbaa miilaa Afrikaa kaaf tapha xumura waancaa Afrikaa Seenegaalii fi Morookoo gidduutti taphatamaa ture irratti rakkoo naamusaa taphattoota tokko tokkoo fi qondaaltotaan uumame balaaleffatee jira. Kaaf amaloota sirrii hin taane tapha kana irratti mul'atan keessumaa garee daanyotaa fi akkasumas qindeessitoota irratti kanneen naamusa hin taane mul'isan balaaleffatee jira. Kaaf viidiyoo tapha kana guutuu keessa deebi'uun ilaaluun qaamni dhimmi ilaallatu kanneen badii raawwatan irratti tarkaanfii fudhatuuf akka qajeelchu beeksisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.